Ruuttaa fi buziyyeen araaramanii jiran jechuudha. Waaw akkam das nama jedhu dhugaa dubbachuudha fi akka nageenyaa kan das nama gammachiisu akkasumas das nama jedhu hin jiru jechuudha. Ani jarri lamaan kun araaramuutti baay'een gammadaa jechuudha. Ammayyuu immoo viidiyoo kanarraa wanti nan hubadhe Ruuttaan ammayyuu akka Abrishiin barbaaddu yookaan immoo araara Abrishiin akka barbaaddu viidiyoo kanarraa wantoota baay'ee hubannaa jechuudha. Maaliif jennaani dursarratti ifaanii Ruuttaadha wanti jedheeni ati Abrishiin kan argachuu dandeessu Abrishii wajjin nageenya taatee ati kan Abrishii wajjin jiraachuu dandeessu namoota naannoo Abrish jiran kan akka gooddanyoota maan taane akkasumas maatii maan taane isaa wajjin nageenya qabaachuu qabda jedhe jechuudha. Innaa nagaa sin irraafannee nagaaf jaalalli waaqayyoo lafa iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Anis jira obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti nagaa fayyaa kooti. Innaa akkuma argitanii Buzee fi Ruuttaan araaramanii jiran jechuudha. Dhugaa baay'eetti gammadee jira jechuudha viidiyoo kanatti. Maaliif jennaani namni nageenya namaa hin gammanne seexana malee namaa miti jechuudha. Isaan kuni namoota baay'ee wal jaalatan yookaan immoo namoota waan baay'ee waliin dabarsanidha jechuudha. Garuu immoo wantoonni tokko walitti naqeetiin jira. Har'a garuu araaramanii jiran jechuudha. Ruuttaan dhugumaan garaarraa dhiifama barbaadde jechuudha. Maaliif jennaan sababa Abrishiin argachuu barbaaddu. Dhugaa namni dhugumaan araara barbaadu ni beeksisa jechuudha. Garuu Ruuttaa yeroo baay'ee dhugaaf akkasitee wantoonni isheen dhuftuun illee baay'ee na jiraatu. Garuu viidiyoo kana akka dhugaatitti ni fudhadhe jechuudha. Annaa Buzeen illee ani bakka nageenyi jiru yoomiyyuu naani gammadduudha. Bakka nageenyi hin jirre kan yoomiyyuu na gaddisiisu yoomiyyuu na cinqu yoomiyyuu nageenya narraa fudhate malee bakka nageenyi jiru yoomiyyuu ani gammadduudha jette. Anis yoon sitti balleessee jiraadhee dhiifama naaf godhi jedhanii walitti maraman jechuudha. Innaa yaada kana kan fide immoo ifaadha jechuudha. Ifaatu fide akka isaan jarri lamaan kuni walitti araaramaniin barbaada. Maaliif jennaani namoota waan baay'ee waliin dabarsanii akkasumas immoo Ruuttaa fi Abrish gidduutti immoo daa'imti uumamte jirti. Kanaafuu immoo jara kana lamaan gidduutti immoo maatiin nageenya qabaachuu qaba jedhee waan yaadee fi akka isaan lamaan wal araaramaniin barbaada. Kanaafuu Ruuttaatti immoo nan hima Ruuttaan hanga kamitti gammaddu yookaan immoo ni fudhattii fi hin fudhattu kan jedhu san immoo walumaan laalla jedhe. Innaa Ruuttaanis akkasuma ni dhuftee Ruuttaanis dhufnaani har'a garuu akka Abrish Buzee dhiifama gaafattuun barbaada. Kanaafuu immoo ati immoo dhiifama akka gaafattu abdii sirraa qabaa akka nama hangafa keetitti ati immoo akka quxisuu isheetti dhiifama akka gaafattuun barbaada. Buzee immoo ni beekta. Buzeen nama garaadhaa qiimii hin baannedha. Nama yoomiyyuu dubartiif gaddituudha. Buzeen nama akka namni yaadu sanii miti. Hordoftootaan illee jedhee jira jechuudha. Buzeen akkasii yaaddan osoo hin taane dubartii baay'ee gara laafettii fi baay'ee namaa gaddituudha. Garuu immoo haalli tokko haalli isheen goote kuni waan Abrishiin deeggarte isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo Abrishiin deeggaruun ishee likkii dheedhee yaada. Maaliif jennaani namni kamiyyuu waan gochuu qabudha. Ruuttaan yeroo likkii hin jirre sanitti akka gara Abrishiin gargaarutti goruu ishee hundi keessan ni beektu. Kanaafuu waan namni kamiyyuu godhuu jedheetiin yaada jedhe jechuudha. Ruuttaan immoo yaada inni fidee fi dhiifama gaafadhu jedheen kan irratti illee gammachuu taatee fudhatte jechuudha. Ati kanan as tawaayii sin jedhuu fi kanaafi tokko waan ati wanta ati gootu hundi waan namatti toluudha waan ta'eef jette jechuudha. Annaa Buzeenis ni dhuftee Buzeedhanis immoo wantoonni siifi Ruuttaa gidduu jiru waan baay'ee nama dabbaruudha. Namoota akka waan gaarii wanta baay'ee bu'aa bahii baay'ee dabarseetti osoo wallaaltanii natti tola. Kanaafuu immoo Ruuttanii wanta kanarraa wanta quba qabdu hin jiru. Yaada kana immoo akka walitti araaramtanii fi natu fide. Kanaafuu Ruuttaan immoo yaada koo kanarratti gammadduu taatee jirti jedheeni.
Inna ani bakka nageenyi jiru yoomiyyuu gammadduudha jette jechuudha buzeeni. Inna ruuttanis wantoota si gaddisiisee hundaafuu dhiifama naaf godhi. Akka si gaddisiisee sirrittan beeka. Garuu immoo fiillafiititti gaafa wal agarru nu lachuu hodhineeti kan walitti haasofnu. Garuu immoo namni muudii keessa jiru san yookaan haala keessa jiru san keessa yeroon ba'u ni jira yookaan immoo aarii san keessa yeroo baatu yeroo mataa keetii qabaattu gisee sanii akka likkii hin jirre sitti dhagahama. Kanaafuu immoo wantoonni godhee akka si dabbaruu fi akka si gaddisiisu nan beeka. Kana immoo itu akka dhiifama naaf gootuun barbaada jetteen jechuudha. Innaa ani yoomiyyuu taanan nageenyaan barbaada. Antan durallee siin jedheen ture. Akka nama tokkootti na gaddisiista. Akka shamara takkaatti na gaddisiista. Ani yoomiyyuu taanan jireenya gammachuu qabu akka jiraattuun barbaada. Innis immoo akkasuma jireenya gammachuu qabu akka jiraatuun barbaada jette jechuudha buziyyeen. Akkasuma jarri lachuu dhiifama wal gaafatanii buzeen immoo itu akka garaa kee keessa ruuttan jechuudha buzeedhanii akka garaa kee keessa wanta hundaa baastee dhiifama naaf gootee akka obboleettii hangafaatti ani dhiifama si gaafadhee ati immoo itu akka obboleettii kee xiqqootti akka dhiifama naaf gootuun barbaada. Garaa keessa wantoonni jiranoo jiraateyyuu hunda baasanii dubbachuu osoo hin taane wantoota godhasan gatanii dhiifama walii godhuuf tareetteeni. Innaa anillee kanan barbaada nageenyaan waliin jiraachuu gammachuudhaan waliin jiraachuudha kanan ani barbaadu. Yoomiyyuu ani sitti qabamee miti. Ani yeroon aaretti yookaan immoo yeroon tabasaacesanitti wantoota baay'ee dubbachuu hin danda'a. Wantoota si'uyyuu wantoota gaddisiisan baay'een jechuu danda'a. Garuu immoo wanti sun likkii akka hin taane immoo yeroon erga darbee booda sii gala. Yeroo san waan baay'ee hon jedheeyyuu ani nama qeemii garaatti namaa qabatu miti. Akka nama akkasii akka hin taanes immoo sirriitti beekta jetteen jechuudha. Tokko ani nageenya hon jedhu sin gidduutti maatiin daa'imti uumamee jira. Hamma lu'uuliyyuu laaluu osoo hin barbaade anaaf si gidduu nageenya hin jiru. Laaluufuyyuu dasnan jedhu. Maaliif jennaani anaaf si gidduu nageenyi waan hin jirreefi baay'een isa yaadan ture jetteeni. Innaa haala saniin gammachuudhanii walitti mammaramanii yeroo gaarii waliin dabarsineedhanii. Innaa ifaan immoo itu kana booda ilma obboleessa keetii yookaan immoo lu'uulee laaluu barbaaddee yeroo barbaaddetti dhaqxee laaluu ni dandeessa jedheeni. Mana ruuttatis dhaqxee yeroo barbaaddetti ilma obboleessa keetii yookaan immoo aadaa taatii waan ta'eef dhaqxee yeroo barbaaddetti laaluun ni dandeessa jedheen jechuudha. Innaa haala saniin gammadanii gammachuudhaanii viidiyoon dhumate jechuudha. Viidiyoon dhumate booda immoo shaashan baa jechuudhaaf gara bashannanaa deemuu hedu jechuudha. Innaa viidiyoon har'aa akkas fakkaata. Viidiyicha kana immoo laayikii, sabiskiraaybii, sheerii gochuun irraa fitina. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan naaf tura. Baay baay.